tole maqaan kiyya Dhaddacha Dambii Waddeessaa jedhama. Waldaan keessa jiraadhu waldaa burqaa jireenyaati walduma kana. Isiin ammoon haadha warraa tiyya Jaalannee Elemaa jedhamti. Jalqaba irratti kan dubbachuu barbaadu waan tokko lama dubbadhe achi gara dhugaa baatii kiyyaatti darba. Jalqaba irratti kan jedhu baga ayyaana du'aa gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoos baga nagaan dhaqqabdan. Baay'een namaa kana dhaqqabeen jiru akka salphaatti asiin hin baane gargaarsa waaqaatiin gargaaramtanii bifa kanaan bareeddanii isinitti tolee mana waaqaa keessa jiraattanii baga dhaqqabdan. Dhugaa baatiin kiyya waaqi waldaa kana keessatti karaa raajii addaamuutiin natti dubbataa ture. Karaa salphaan ulfinnatti si baasaa haadha manaa sii kennaa hin fuutaa si milkeessaa jedhaati waaqi natti dubbataa ture. Dubartoonni baay'ee moti addunyaarra dubartoonni baay'ee haati manaa hoo meeqa lama sadi meeqa warri sadi jettanii jirtan tokko jedhame. Dubartoonni garuu maani ila hafuuratiin waaqayyoon jiraatanii baay'ee keessaa diintuu ta'uu gabaadduu ta'uu furdoo ta'uu qal'oo ta'uu magaala ta'uu ija hafuuratiin keessaa baasani. Walii gallee waaqi ammoon ta'ifii barbaade kaleessa ta dubbataa ture naa kennee jira ani fuudhee jira ergaan karaa raajii addaamuutiin waaqi dubbataa ture naa mummotteetti si'a tokko waaqayyo naa galateessa. Akkamitti akka sirna gaa'ela kee gaggeessite eessatti akka gaggeessite karaa kamiin immoo akkamitti akka ta'e bal'istee saba kanaaf akka ibsituun barbaada. Tole akkaataa itti fuudhe karuma qaal kidaanii yookiin kakuu waaqayyootiin jaarsolii waldaa sirna gaggeessanii jiranii nu eebbisanii jiranii karaa waldaatiin fuudhe bakka ittiin fuudhamuun bulee horaatti fuudhe. Fuudha kanaan dura waaqi karaa salphaatiin si milkeessaa jedha. Karaa salphaatiin si milkeessadha. Ani as hojjedha. Isiin bulee horaa hojjetti. Waaqi si milkeessadha waaqi dubbataa ture. Yeroo as deemulleen dhaggaa bilbilalleen waliin kominikeetti gochaa turre yeroo deemulleen dhaggaa waaqi si milkeessadha ture. Milkaa'uu kanaan dura hojiin biiroo keenna akka malee cima. Boqonnaa namaa kennuu hin danda'amu. Baay'isanii namaaf hin kennan jecha yoo rakkoo addaa ta'e malee. Akka dhaggenamee boqonnaa fudhatee maammaan jedhee hin danda'amu. Du'anee hojii irraa fuunuu hin danda'amu jiraachuu dhiisi. Ani ammoon ji'a 4 hafecha. Ji'a 4. Gaafa waaqayyo gara gaa'ela kanaatti gaafa na ariisisaaru yeroo gabaadduu keessa waan tolchuu jira. Waan si ariisisu jira waan si tolchuu jira dhee waaqayyo dubbata. Ani ammoon akka dhimma kana teeteen beeka garuu akkamii karaa gabaabaa akka inni tolchu ani hin beeku ture. Guyyaa tokkoon duuba haala hojii hojjetaa dhaqee diqqoo waa wayiiti na keessatti dhagatamee qirredhe diqqoo haala wayiitti jira. Haala sanii bakka hojii hojjechuun barbaadu fedha kiyyaan guyyaa dharra jalqabee dhiiseera kan jedhu xaaliyaa barreessee gaafa guyyaa ji'a 4ffaa gaafa guyyaa 17 dhiiseeradhaan jalqabee muuxannoo kee akkanaa kennitan jedhee gadhiisee baay'e. Yeroo an baay'eeti daqiiqaa 5 hin turre hoogganaan naa bilbilaa manaajimentiin naa bilbilanii hojjettoonni naa bilbilanii koottuu si ilaallaa dhugaa qabdaa hin dubbannaa kooftoodhani. Deebuun dandeen bakka ammaaf boqonnaa barbaada waan ta'eef boqonnaalee gaafadhee boqonnaalee akkanaa hin kennan natti himamee ture duraan baay'ee deddeebi'ee fudhadheera waan ta'eef achi ammoon dhiisee baay'ee ji'a 4ffaa ayyaan dhaloota hojii alaa hojii keessan jiraatiin bulii 13 soddomii dhufuu fi dabarse. Adayyoo kanaayyuu waaqi dhimma saniif hin ta'in dhimma kanaaf na qopheessaa jira. Gaafa xirrii ji'a 5ffaa keessa gaafa guyyaa 2 gara bulee horaa deemuuf murteesse bulee horaa deemee gaafa guyyaa walakkaa kana keessatti jaarolii waldaatti wal qunnamee akkana hojiirra ture akkana dhimma akkanaatti jiraadhe jaarolii mari'achiisee hin danda'ama rakkoon qabu naan jedhane mariin nu waliif fidane gaafa guyyaa 5 ammoon gaa'illi keenya kan gaggeeffamu ta'e jecha karaa waldaatiin. Isa kan ammoon waaqatti harka keessaa qaba waaqatti tolchee karaa waldaatiin namoonni baay'een nu cinaa dhaabbachuun akka waldaa burqaa jireenyaa raajii addaamuufaa nu bilbiluun haala garaagaraa keessaa nu jajjabeessuun nu hordofaa turanii jiranii hanga guyyaa edaatti jecha nagaafataa hordofanii jiranii karaa waldaatiin gaggeeffamee rakkoon tokkollee
gidduu kennatti uumanne waan tokkollee rakkanne waaqi akkuma fi dubbate san waa hundumaa haala mijeesse karaa nagaa ta'een waaqi nu gargaaree dhunnee guyyaadha fuula waaqa dura dhaabbannee waaqa galateeffannu kan ta'e. Si'a baay'ee waan natti dubbatameef si'a baay'ee natti dubbatame yeroo garaagaraa keessatti waaqi natti dubbate akkuma sani waaqi raajii keessa seenaa kana dubbate gama hojiitiin milkaa'ee jira gama gaa'ilaatiin milkaa'ee jira gama fayyaatiin milkaa'ee jira gama inni milkoonneen hin jirucha gama diinagdeetiin milkaa'ee jira gama hundumaa milkaa'eera yoo guyyaa tokko lama sadii dhiyoo isinii kaase as ooltan jedheeti gabaasuu barbaadeeti akka isinitti hin baay'anneef malee waan waaqayyo naa tolcha waldaa kana keessatti lakkoofsaan bira ga'uu waan hin dandeenyeef haayilaaytii isaa qofaa dhugaa isiniif ba'uuf kan ta'e kanaa wal qabate raajii addaamuu nu hordofuun haala garaagaraa keessatti nu cinaa dhaabbataa turanii jiranii harka keessatti naa qabaati naa eebbisa. Waaqayyo si naa eebbisu ayyaana isaa isiniif haa baay'isu hamma dhumaatti jabeesse. Tokko as ba'uun kan barbaachisee fi waaqayyo galateeffachuuf lammaffaa immoo boojuu haaraa waan ta'eef isinii wal barsiisuuf hojjettuu mootummaati hospitaala Bulee Horaa hojjetti kana isin barsiisuu fi nami boojuu haaraa gaafa dhaggatee nama wal barsiisaa maatii wal barsiisaa isin maatii kiyyaa wal barsiisuuf tokko waaqa galateeffachuuf isinii wal barsiisuuf fidee dhufee jira jaalannee lemaatii gaafa wal dhaggitan wal dubbisaa nama keessanii gaafadhaa nu hordofaa nu tiffadhaa nu waarfadhaa waaqi isin eebbisuu ayyaana isinii baceessu baay'inee isin jaalanna ulfaadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu amma dhumaatti dhuga baatuu Kiristoos ta'aa mana Waaqayyo itti hafa.